sila waa'een Oromoo odeeffamee sin yoo dhiisna nama dhiisisu hiriyaa ofii jechuun dhagna ofiiti. Garuu gaafa ka'emoo hiriyaa mahamtuu namaa godha jechuudha. Dhugaa rabbi keessumaa kan akka Oromoo wal nyaatu hin jiru. Kan akka Oromoo shirra walirratti xaxu hin jiru. Amma mesela mucaan xinnoon kun maal beekti? Koshoroon sii bita jedhee haadha biraa fuudhee bahee manaa gadi. Maaltu sammuusaa keessa dhufee ganaa mucaa dhokse miliyoona tokko naa kanfalaadha. Maal jechuudha? Lubbuun ilma namaa miliyoonatti lakkaa'ame jechuudha. Mucaa duudaa homaa kan hin beekne, nyaatee kan hin quufne, uffatee kan hin quufne, deemee kan hin quufne, haasa'ee kan lafa garaasaa hin geenye. Maal beekama mucaan duudaa kun? Siraa abbaasaaf gooddanyaa. Mee rabbii jedhaa namni akka kanaa kun hin jiraa laatama biyyuma lafaar? Gantuun akka kanaa kan nyaatee nama nyaatu. Hiriyaa gaarii jechuun kafana ofiiti. Hiriyaa jechuun lafa dhoksaa ofiiti. Hiriyaa jechuun lafatti mistira ofii itti himatanii gaafa gaddaas ta'e gaafa gammachuu itti boqotanii oolanidha. Garuu gaafa gantee farda abbaan baattuudha Oromoo. Gaafa nama gane immoo hiriyaayyuu miti haadhoodhaanuu nama gana. Hiriyaadha jedhanii itti of amanuu manna qophaa ofii yoo jiraatan irra wayya. Dhugaa rabbi an zabana kana jechuudha. Hiriyaa nama takkan qabu tokkan qaba ishee waaqni eebbisee naa kenne jechuudha. Kanaan achitti annaan dubartii akka kootti sin eegu mistira koos namatti hin himadhu. Maaliif jennaan gantuun baay'eedha. Kan duubaan shira nama xaxattu baay'eedha. Nama kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Irratti of amananii of gatu jechuun mataa gadi mataa ol boolla keessa of kaahanii mataa gadi immoo irra keessa of kaa'uudha jechuudha. Lubbuun ilma namaa birriidhaan tilmaame. Silas akka sareenuu kabaja qabdi amma lubbuu Oromoo keenyarra lubbuun sareeyyuu kabaja qabdi. Dhugaa rabbi kaan bakkeetti bineensa nyaata, kaan bakkeetti cululleetti nam'ee nyaata, kaan immoo otoma akkas firri ilaaluu tortoree bada bakkeetti. Maaliif bara hammaataa keessa sila jirruuf jechuudha. Ammoo rabbiin dhugaa namaa hin gatiin, dhugaa namaa hin dabsiin. Gaafa Waaqayyo nama hoolche waanuma xinnoo sababa godhee nama hoolcha. Amma mucaan kuni dura miliyoona tokko gaafatti ish rakkoon qabu miliyoona tokko isii kennina mucaa keenya homaa takka hin godhiini jedhaniini ishi jedhe. Amma sachi ka'ee miliyoona 2 godhe. Maaliif isa miliyoona 2 ishi miliyoona tokko ishi jedhaniiru isa miliyoona 2 ishi jedhu jedheetu mi'eeffataani bukkoo warra soddaa liqeeffataa jedhanii taratanii. Garuu nagaan daganii nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Lafa jirtanitti akkam jirtu naguma keessanii ani nagaa kootu rabbitti haa tolu isinis nagaa akka taatan abdiin qabaa. Asumaan YouTube ko subscribe like share na gochuun dagatiinaan sinin jedha. Hiriyaa gaariini kafana ofiiti lafee ofiiti. Maaliif gaafa rakkatanis ahizoon namaan jedhu dhiiras ta'e dubartii gaafa gaddanis ahizoo kan namaan jedhu gaafa gammadanis kan nama wajjiniin gammadu gaafa dhabanis kan nama wajjiniin dhabu hiriyaa jechuun. Garuu hiriyaa gantuuf hiriyaa gadheen hin jirti. Ufittoo haadha garaa kan ofiif malee namaaf hin yaadne kan namaaf yaadu fakkaatee fala ofiif yaadu jechuudha. Amma mucaan kuni koshoroon bitadhee fuudhee bahe maaltu ganaa gara birrii miliyoona 1 geessise. Dhoksee hatee miliyoona 1 fidaadha. Ish sii kan fallaa. Nuyi mucaa keenya barbaannaa. Mucaa keenya irra birrii nuuf itti dhaanoodhanii isa miliyoona 1 ishi jedhan. Aha isa miliyoona 1 ishi jedhaniiru. Kanuma oliyoon itti fe'eeyyuu dirqama isaaniitti numa fidoodhee miliyoona 2 galche. Rakkoon qabu mucaamti keenya nagaa nuufaa ta'u malee lafa dhaqnee miliyoona 2 kanayyuu hin kanfalannaa dhaniini. Ishi jedhe. Bulee guyya 2-3 bulee immoo miliyoona 4 yoonaa kennitan malee mucaa keessan hin argattanii jedhe. Bila agartu siraa ilma namaa ilaalaa. Waan Oromoon sammuu ishii keessatti yaaddu waan Oromoon duubarraan namatti xaxxu ilaalaa. Miliyoona 1 irraa ka'ee miliyoona 4 gale. Meeme harbuudhaan mukarraa ciramoo abbaan mucaa kana. Minyaadhiidhaan dachee irra facaasee dachee irra hammatee galchamoo.
in qotamaa qotateetu gumbii isaatti naqateeramu. Mee maal yaadeetu mucaan kun inni birrii hamma kana kanfalee hal jedhu sanuu hatee ka'eemoo birrii fida hamman akka jedhu. Oromoon akkasiifaa hin jira. Hin tura hin bula malee dhugaan nama qajeelaa badeen badu. Otoo hatee miliqsaa jiru gara najjootti otoo adeemsisaa jiru mirmaraa irratti gagam godhamee qabame. Haadha raayichi hattuun gaafa waan isheetti dukkaneesse gaafa waan ishee saaxile akkanatti qabamti hattuun jechuudha. Mucaa duudaa kana fuudhee miliqsuudhaaf osoo gara najjootti adeemaa jiruuti mirmaraa irratti qabame. Warri mucaa beeksisa baasanii hadaraa mucaa keenya kana nuu barbaada. Badee jira mucaan keenya kun nama beekamu nu jala oksamee jira hadaraa nuu barbaada. Namatti matanii Facebook irrallee poostii godhan jechuudha. Gaafa kana otoo inni fudhatee deemaa jiru mirmaraa irratti mucaan kun qabamuusaa. Innis qabamee mana hidhaa seene mucaanis warra mucaatiif deebi'ee jechuudha. Hattuu akka kana gantuu akka kana ajjeesuudha. Dhugaa rabbii ka jiraachisan miti. Kanatti duuti murtaa'uu qaba. Yoo kanarratti duuti murtaa'e hattuun isa boodaallee kanarratti ilaalte jiilti jechuudha. Keessumaa namoonni Itoophiyaa keessa jiraadha bakka kamiyyuu haa jiraatan irraa of eeggachuu qabu. Aantee keenyadha. Itti amannadhanii warroonni mucaa isaanii akkana bakkeetti itti gadhiisan kuni of eeggachuu qabu. Gurbaan kun isaaniif mana barumsaa ta'uu qaba. Gurbaan kun isaaniif fakkeenya ta'uu qaba. Maaliif jenna harka mirgaadhaan faana nyaate harka bitaadhaan immoo isaan gane. Harka bitaatiin ol isaan kaase harka bitaatiin immoo harka mirgaatiin ol isaan kaase harka bitaatiin immoo isaan awwaale jiraatti jechuudha. Jiraatti gadda mana isaanii galche. Jiraatti cinqii keessa isaan naqe. Kunigaa yaaduu dadhabuu fi haadha garaa ta'uurraa kan ka'e. Silaa osoo yaada qabaate mucaa duudaa kan akkas bareedduu kana fuudhee hin dhoksuu ture. Birrittiin gaafatu ture gadheedha malee.